السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتا في كبجمتوتا كينيا أكم نجي قبتني جرتني ججباتني باقي جراتن ججاتي كن وراتنا سلامتا مطوخا كيسا يقلي كنو مطوخا كيسا جرا لاقانا قدو جرا أرانتنا كنو أبا حمزة دفو جرا نجي كنو سبي لفاكاني لاقانا قدو جرا هردفتا كيا كنوتي مقالا سوقا قباني كنو سبيدان وهابنيتي لكن قبيسو جرا سنين جنا ورسولة إن شاء الله بإذن الله جولتي جان نوجي مدوخا كيس جرا إساني جو جرا سنيفين أنغانا ساقلي سريقا بي هدو نواجنا يجرا للا وجرا تفجر جراني أكاستي وردفتا تكيا لكن قبيسيتين أبا حمزة إيقوتي ما يتشودا إن شاء الله بإذن الله ربنا جانا عافيتو غنما ساعمكم ساعة ومالي مقالا لقيتن واببتيد فيه لكن التنجرا هردت تكياكنو فون ديكو واتي قد ديمنا إن شاء الله أكاسيتي عنكم كمان ربي ستاتن جاني نتيس كمان بقبلون قمتشون لكن أقولي أبا حمزة وجد لكن نياتشوف يانا كنوتي لكن كني قد تجرا إن شاء الله بإذن الله أكاسيتي زيني دفيس زي لكن نيانوس جزمة تتني بوهارو سبنو حاسين نسي وجي سنيف مرة يجوكيا إن شاء الله بونا جزيد أبنوس كنا تيجا مدبها كيس جرا هدو جولين نجم كجرا نجراني جولين تيا تاكسيتي أردت كينيا كنا تيفون جرّي أكسي ودي غونيتي يودا كابنس وعنده وعندن دينيوني غونا maaliif jarjaraan inni yeroo laakana as jeewoon dhabu saniifuu jarjara waama dafeen dhaqqabu godhu deemna. Laakana sitii hordoftoota keenya akkasitti hawwattoota keenya isinis du'aa inni faana tura inshaallah abbaa hamza rabbiin nagiyaan haafiituu jaatii du'aa godaafeen isinin jaa du'aayin teessan inshaallah hedduu taatee jirti inshaallah ni taateesi akkasitti hawwattoota keenya kunootigaa مطبخ كيسة تجرا كنا أما شنكرتا كيني جرانيتي ودي قدوتين أنا تلا دعوتها شفية ودي قدوتين ديما أنا دراني توان هاسي قرو حمزة في وبي نجنا ندر الرجالي ساقري ساني هدو سينو جنا ساني فين ساقري سني كابي حمل أمزان نجنا رفجرا يو ساقلين ساسين تلين بيهو كرسو جرا نجنا أكاسيتي تحوتتا كيا دعاين جبادا إن شاء الله بإذن الله نجا ربين إلباسا غيسة ركيان ربين هادي بسو نجا من نسات ربين هادي بسو جا دعاي قدا إن شاء الله ربين نجيان هاقلتو كراج راما دياتي جرا إن شاء الله بإذن الله أبوليان كيا تاكنا تنسنين جا أنا ما شنكرتا جراني heddudha kaameraan kan akkasitti hawwattoota kiyya viidiyoon hedduu mul'atu saniif injee kaameraan hedduu mul'atu dukkana na fakkaata dhiifama naa ta'a dukkana keessa hedduu mul'atu akka jarjaraati daawwattoota kiyya dhiifama naa ta'a akkasitti kunooti inshaallah amma hunda qopheeffannee jirra allichaa godhu deemna hunda jaayizeeffannee jirra akkasitti namni gargaarulee na cinaan ma jira hedduu viidiyoon seenii yeroo imaanee na jira imaanee salaataa jiru jira salaataa sigareetti salaataa jirti akkasitti hawwatu yaa imaanis kunoo bira jirtiin isin jaamaa baatee kana jirtu na bira jirti kunoo isin qabaa isin na gargaaru jira inshaallah yeroo waa hunda qopheeffannee yeroo hunda qopheenne jaallatanii kenneeti fakkeenya ganama kan nama qoqqobbaa hojjerra akkatti hojii goofata godhamaa jecha kan qopheessine jahaza taanee jirra inshaallah bismillah hanga akka isaan viidiyoo isin nu eeggadhaa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Akkam nagee qabdanii jirtanii jajjabaatanii baga jiraattan jecha nutis alhamdulillah rabbil alamin jirra kunoo arraan tana as deebinee jirra. Arraan tana maal qabattee dhuftee jettan arraan tana hedduu gammachuu qabna. Maaliif gammachuun teemu kamaalitti yoo jettan arraan tana akka isin niyyattan akka isin yaaddan akka isin du'aa godhattan arraan tana alhamdulillah rabbil alamin aniif abbaan Hamzaa waliif fayyinee jira. Dhiyoo tana dhiifama bilbilaan gaafadhee ture dhiifama naa godhee ture. Har'a immoo haariyaatti mana isaa gizee dhufee kunoo gammachuudhaan wal bira dhufnee viidiyoo isin marraa jenneeti yaadaan qabaa. Inshaallah biiznillah rabbi nagaan haa fitu. Na bilbilee ture amma sanaa asii nutti hin jiran anjee subiin aadan irraa ka'ee aadaniif sanaa jittuu hedduu amna dheeraadha. Sa'a torba moojaa deemanii sanaa dhufanii inni subiin ka'ee alhamdulillah garuu amma sanaa asiniitti hin jiran anjee. Nuti sarraan tana ganamaan lafaa kaanee qadaa goonee waa hundi qopheessinee gammachuun isa eegu jirra. Inshaallah rabbi nagaan haa fitu jechaati. Kunuuti gaa daawwattoota keenya hedduu galatoomaa gammachuun teenya gammachuu teessanii hedduu nu galatoomaa umrii dheeradhaa wallaahi rabbiin jazaa isiniif haa kabalu. Akka nama tokkotti akka obboleeyyan tokkotti nu jidduu dararamtanii rakkattanii komeentiidhaan keessaan du'aa nu godhaa turtanii. Hedduu bultiin teenya akka bulteessan sirrakkistee keessaan warra dhufee rabbiin na qabachaa ture isas rabbiin qabachuu turtanii kadhachuu turtanii rabbii ijaa waliif fayyaa jettanii kunuuti alhamdulillah rabbil alamin anaa fi abbaan Hamzaa aara fixannee har'aan tana innis nagaa mana isaa rabbii hafitu akkas gisee nu dhufee laaqana nyaachaati gammachuun viidiyoo isin waraabu teenya inshaallah. Akkas daawwattoota keenya kana guddoo waan hin jiru barbaadu hedduu daawwattoota keenya wallaahi hedduu nooji dararamu turtanii waan hin jeesin galatoonfadhu illee beeku jechaan hanqata. Wallaahi hedduu nu jiraadha rabbi umrii isin haa dheeressu. Hangam takka akka nu jaalattan hangam takka akka nageenya keenya barbaaddan illee akkeetiin jira. Hedduu rakkachuu turtanii koomeentii keessaanis dhuftan warra keessaan na dubbisuuf ta'e wallaahi hedduu obboleettii takka alfii ajaa'anii inshaallah Kanaadaa jiraatti rabbi umrii haa dheeressu. Hedduu wallaahi bultiin tiyya akka bultii sitti rakkoo turte ammas rooyidaa isinis USA jiraatti akkasitti isinillee na bilbiluu turte wallaahi hedduu anaaf guyyaan anaaf abbaa Hamzaa bira teenyee viidiyoo raabnu hawwu jirti. Kunooti gaa arraan tana hordoftoota keenya hundi keessanuu abaluu jee himee hin fixu himee isin danda'u fixu hedduu maaliin isin hin jaa wallaahi rabbi umrii isin haa dheeressu. Nooji dararamu turtanii koomentiidhaan keessaan dhuftanii shamsiyaa hedduu wallaahi obboleeyyan kiyya ka shamarranii hedduu rabbi umrii isin haa dheeressu. Warra bultii hin qabaannellee rabbiin bultii maaliin jaa bultii daadarkaa hin qabne bultii wal dhabina hin qabne bultii bareedduu inshaallah rabbi isiniif haa kennu. Jaarsa nagaa jaarsa isin hin dararreef jaarsa maaliin jaa wallaahi ka rabbiin qaceelche rabbi isiniif haa qabu jechaati. Hedduu obboleeyyan kiyya kun hedduu na cinaa dhaabbatanii akka obboleetti isaanii takkatti na gorfatanii hedduu gorsa bareedaa na kennanii gorsa isaanillee hedduun keessaa fudhadhee jechuu kiyya. Gorsa namaa akka fedhii ta'u namni xiqqaallee guddaallee ta'u xiqqaallee yoo ta'e gorsi nama tokko keessaa waa fudhatta. Gorsa keessaa hedduu waa fudhadheetiin jira. Akka ifbaruu na godhanii jiranii obboleeyyan kiyya kana hedduu na galatooma. Wallaahi isiniin jaaladha isiniin kabaja. Rabbi ana daran rabbi isin haa jaalatu jechaati na caala rabbi isin haa jaalatu. Maaliif wallaahi obboleeyyan musliimaa ta'uun hedduu nama gammachiisa. Walilleen beeynu isaan qilleensarra na harkanii anis isaan hin beeku garuu obboleeyyan rabbi jechaati wal jabeessinee akkasitti wal gorfachuu jirra. Hedduu na galatooma rabbi umrii isin haa dheeressu. Bakki isin yaaddan hundi rabbi isin haa geessu. Hamtu isinirraa haa qabu. Wallaahi waan ani hin beeku wallaahi garuu jazaa keessa rabbi isiniif haa kafalu. Akkasiin jaa obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyyas isin himee fixuu hin danda'u. Takka 2-3 silaa isin himees hedduu natti tola. Garuu hundi keessanuu jazaa rabbi isiniif haa kafalu. Umrii teessan rabbi haa dheeressu. Hamtu isinirraa haa qabu. Warra biyya hambaa jirtan warra biyya keessan jiraattan rabbi warra biyya hambaa jirtan rabbiin niyyaa keessan guutee biyya teessanitti gammachuun isin haa deebisu haadhaaf abbaa keessan bira jechaate. Hedduu wallaahi waan hin himuun beeku waan hedduu natti ulfaata.
أنا أكنا سيني هدو وبوليجن أكنا نهيك أباسين جنة قروا الحمد لله رب العالمين وبوليجن ربي نجتون لافتو متي أكاسيتي هنو أكاسي يادنتي أرانتنا جمتشو هدون قبا أبا حمزة ولد أبي ولد أمنيتي تلاك أنا اللي ولد أبي انتو نجتو نديرت اللي سيني أكا تاي ولد أبني قروا ولد أبي رانا منين فجننجو ولي فجني أرانتنا جمتشو من سعدي بوديما إن شاء الله ربي نجيا من التعدي بسو هدو فيديو مروم دكمني سلا جزي واقو كودسني مراجعته إن ذا كمني قرو جز ملاكنا يانو يصير مرة إن شاء الله سامبوتس جزي كمتون تجني جزي كمنو أما سجولين تني سارة خميسة ويان دلنا الرئيس دفني حفيظة أيان هم سارين دفني نمو الله كانت هدو قابوتشرا كلامه أما تميك الدابي تكوت تفكاتي ما اللي في تكانوا من والدابين بيني تكو جزي والدابي نمني هدو تدقيامة كنوتي الحمد لله رب العالمين تس ولدي بني جرا وردت تكينيا إسيني هدو كنا كيسا هركا قابو مالي ولي فجو كينيا إسيني هركا قابو يعني إسيني هدو انتي كيسا قابا قودا مالي فيو جتن أنا تيز دبچا بحر تيز دبچا هدو نجد جرا مترتني كارو الحمد لله رب العالمين إنو تس هركا سنين دربني ولي فجيني الحمد لله رب العالمين إن شاء الله غنا ولد أبي في دابا ربنا نروحا قابون akkasitti hordoftoota kiyya isinii dheeradheetin jira garuu har'aan isii hojii haasaa oollee man barbaada naan taane malee wallahi takka sila maqaa keessa yaame isin galatoonfachuun barbaada garuu anillee takka yaamuu baaddu ni beektan isin hordoftoota kiyya isin hundinuu hedduu naa galatooma rabbi umrii isin haa dheeressu rabbi jazaa isiniif haa kafalu akkasitti rabbi hamtu isinirra haa qabu jechaati kanooti gaa inshaallah amma kaanetti laaqanas deddeessinaa hanga abbaa hamzaa dhufuunis kaayetti ijoolleerraa waata tolchee mana tolcheetin akkasitti walitti deebina hangasu nafaana turan isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtanii isiniin jennaan nutis ni jirra. Abu Hamzaan mana isaa galee jira. Kunoo Hamzaan kiyyaas na bira jira. Kunoo Sidiraan kiyyaas na duuba jirti. Akkanaa daawwattoota kiyya mana geetiin jira. Warri bahar mana geemoo wulii dheettanii na caqasu jirtan mana kiyya galeetiin jira. Kunoo qadaa Ummu Hamzaadha. Qadaa godhuu deemna. Akkasiin isiniin ja'a baay'ee naaf galatoomaa, naaf ulfaadhaa, naaf jiraadhaa. Galata keessa waan hin jee ibsu. Akkasii daawwattoota keenya Ummu Hamzaan qadaa nuuf deddeebisu jirti. Qadaa isii hojii nyaanneeti haasoo xiqqoo isiniif goone. Akkasii isin gammachiisuudhaaf kunoo qophii irra jirra. Mana galeetiin mana jira. Tumte laaqal. Takkanaatiin isiniin jaa Ummu Hamzaan laaqana deddeebisitee haa gatteessu. Waliin xiqqisho salaamtaa isinii goonee karaa qadaa keenyaa humna. Akkasii gammannee jirra baga gammadda walumaanuu baga gammanneen isiniin jaa kaarran gammadin isaatu beeka. Gama keenyaan gammannee jirra. Du'aayin deeysanis taatee jirra. Kadhaan deeysanis lafatti nafe. Baaqo. Na duratti jirta san? Eega. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtanii jajjabaattanii baga nu jiraattan jechaa nutis kunoo isiniif jirra har'aan tana heddummaannee isinii dhufnee maashaallah. Kunoo abbaan Hamzaallee galee laaqana wajjin nyaachuu deemna. Galootii hordoftoota keenya baga gammannee walumaanuu gammachuu keenya gammachuu teessanii jechaati. Kottaa laaqanas wajjin nyaanna. Lafti foofi. Akkasii daawwattoota keenya daawwattoota fadhiyaan nama 20 qabdii bahar nama 30 qaba. Walitti 50 nama mana jala jiru isii yalallee jira. Nama garaagaraatii miti. Silaa wali 50 jennee isaabannaa 30 qabna. Nama asiin daawwatu achi Ummu Hamzaa daawwata. Silaa 30 sana asinu bira jiraattanii laaqana kana waliin nyaanne hedduu natti tola. Namoonni danuun 30 na jala taa'ee nu daawwatu du'aayi nuuf godhu sun silaa qaamaa wal beenee wal bira jiraannee baay'ee natti tola. Baga keessan taane baga keenya taatanii wal taa'ati. Akkasii wal qabaachuun keenya hedduu na boonsee jira. Wallahi baay'ee naaf galatoomaa naaf ulfaadhaa waan inni isiniin jiru hin beeku.
akkasitti nageeyuma kiyyaaf dantaatiyyaaf na kadhachuu keessaniif na of kolchaan isiniin ja'a isinittis balleessee ummu Hamzaa qofaa miti isinillee dhiifama naa godha saboo naasotti jira dhaabala. Naaseeree akka dhiqachaasan karaara dhuftee rakkoo. Akkasii daawwattoota kiyya isinillee ummu Hamzaa qofaa miti dhiifama naa godhaadha isinittillee balleesseetiin jira. Ilmaan Oromoo kabajamtootaa fi gaggaarii qaqqaalii teenya wallahi waan inni isiniin jiru hin qabu hedduu na of tolchaa isinillee balleessee jira dhiifama naaf godhaa onneerra du'aayi naaf godhaadha hokkora akkanaa walii rabbi sittiin deebisin jaa du'aayi naaf godhaa anilleen naaf dura takkaa dubbii kana harkeen beeku saniifuu amma kara qadaat deemna qadumallee takkaa biddeen agarreen beeynu eega manaa baane hanga sokkaarra jirru kana achii kutannaa sii kutannaa hoteela kaan deeyna kaan irra deemna takkasiinitiin isiniin jaa takkasiitiin isiniin jaa kun warraan tana maatii qiyyeedduu taa'ee qadaa nyaachuu jiru gammachuun akka naasoo jiraan irra laalinaadha haasa qaati ta'ee baraarra waan ijoo sin beeku duraan ni beeka haasa'arra immoo wallaalee jira waan ijoo takka illee hin qabu kunuuti akkuma isin naan jettan Fatiyaa Bahaar mana deebisii naan jettanii hedduu nuti dura dararamu turtanii Bahaar kunoo abbaan Hamzaa mana deebi'ee har'aan tana akkasii viidiyoo maraa gammachuun hin jettanii kunoo nuti saalaan viidiyoo gammachuu tan isiniif waraabna jenneeti as baanee laaqana jirraa kottaa qadaallee walumaan nyaannaa akkasii hordoftoota keenya hedduu isin jaalannaa isin kabajnaa wallaahi hedduu rabbii jazaa isiniif haa kafalu rabbii umrii isin naa dheeressu hamtuu isinirraa haa qabu akka isin toltu nu yaaddanitti rabbiin toltu isiniif haa yaadu waan gaarii isiniif haa yaadu hamtuu isinirraa haa qabu jenna. Ati haasa himee manaa nyaachuu wallaahi hedduu nu jidduu jaramuu jirtanii keessaan dhuftanii koomentiidhaan hedduu rabbii nu kadhachuu jirtanii inshaallah kadhaan keessanis du'aan keessanis qeebalamee jira kunoo abbaan Hamzaa mana galee jira alhamdulillah rabbil aalamiin laaqana jira kottaa laaqana wajji nyaannaa yaadduga akkasii daawwattoota keenya deebina laaqana nyaannee isiniif deebina akkasii daawwattoota keenya laaqana nyaanneeti isiniif deebina obbo laaqana nyaannee booda xiqqoo waliin taphannee waliin bu'aarra saniifuu hanga qadaa xumurrutti nagayaan nu jiraadha. Salaamu alaikum warahmatullahi